Daayirektara, Pirooduusaraa fi barreessaa fiilmii Abbaa Malkaadha. Hojiin koo jalqabamu kuttaa'ee ture. Kuttaa'ee masaraa kumsaa moodaa keessatti hojjedhe. Tokko yeroo jalqabu lafa seenaatiin jalqabe. Lammaffaarratti simbiroon hojjedhe akkuma kanas lafa seenaatiin hojjedhe. Sadaffaarratti cimcim bunaan hojjedhe. Isas masaraa kumsaa moodaa keessatti hojjedhe. So nageenyi amansiisaa jiraannaan wanti waan danda'amne hin jiru. So kanaaf bakkeewwan seena qabeessa gurguddaa qabdi magaalaa Naqamtee. Masaraan kumsaa moodaa keessatti immoo fiilmii akka Oromootii fi akka intarnaashinaaliitti irratti hojjetamuu danda'a. Warri adii arganii bakka sanatti fiilmiiwwan gurguddaa hojjechuu danda'u jechuudha. Nu mitiyyuu. Kanaaf gara fuulduraatti haalli mijataa jiraannaan isarratti hojjechuudhaaf nu qophiidha. Fiidbaakiin uummata baay'ee hamilee namaa kenna ture. Baay'een itti gammadee baay'ee sarpiraayizii ta'ee baay'ee riyaaktii gochaa turanii. Lammatamaas kan fidu kana godhe immoo kun bakka dhaloota kooti. Bakka itti hojii tokko jedhee jalqabedha. Bakka itti guddadha. Bakka itti baradhedha. Bakka itti Oromummaa bareedha. Bakka itti Oromoo bareedha. Maatiin jedhu mana barumsaa kooti. Fiilmiin gahee guddaa qaba. Fakkeenya yoo fudhanne Hooliwuudiin fiilmii industirii baay'ee isa guddaadha. Namoonni Ameerikaa Los Aanjelesiin fiilmii Los Aanjelesiin istiidiyoo Hooliwuudiin daawwachuu dhaqu. Baay'een isaanii. Kubsaan baay'ee namni Ameerikaa dhaqee jalqaba irratti maal daawwachuu barbaadda yoo jetteeni Hooliwuudii daawwachuu barbaada. Sun immoo kan godhee bakka itti fiilmiiwwan guddaa hojjetaman waan ta'eef namni waan iskiriinaan ilaalee qaamaan dhaqee ilaaluu barbaada. Kanaaf nuyi sammuu danda'ameetti laandiskeepiiwwan Oromoon dachiin Oromiyaa qabdu baay'ee isaa fayyadamuu yaalii irratti. Fiilmii keessatti akkuma beektu indaayirektii fayyadamta. Daayirektiin fayyadamtuu baay'ee siinimaatiikii gootee fayyadamuu qabda. Sana yaallee irraa gara fuulduraatti industirii kana keessa jira. Muuziik viidiyoo piroodiisii nan godha. Fiilmiis amma hin hojjenna. Gara fuulduraattis Oromiyaalee keessa naanna'uudhaaf sagantaa qabna. Biraanchii mana barumsaa keenya bakka garaa garaatti banuudhaaf sagantaa qabna. Garuu gaanuu fedhiin keenya yookaan sagantaa keenya qofti barbaachisu gahaa miti. Qaamonni adda addaa nu deeggaruu qabu. Gamanumaanii Abbaala Taaktiin Akaadaamii carraa argattan hundumaanii nu deeggaraa jechuu barbaanna. Fiilmiin keenya baay'een hanqina qaba. Garuu calluma jennee fiilmii keenyatti quba qabuun hin barbaachisu. Xiyyeeffannaa mootummaa barbaada. Xiyyeeffannaa hawaasaa barbaada. Abbootii qabeenyaa barbaada. Fiilmii jechuun wanta baay'ee guddaadha. Akkuma ilaallu injoo ittiin godhu kun salphaa miti. Namooti wanta kana hojjetan namoota baay'eedha. Lammata namoota baay'ee baratan ta'uu qabu. Faayinaansii baay'ee guddaa barbaada. Because hojii leegjarii waan ta'eef calluma jettee waanuma elementaariidhaan hojjechuu dandeessu. Kanaaf nu nama akkuma argitee mana barumsaa bannee ijoollee ji'a leenjifnee ijoollee leenjifnee sana immoo deebisnee fiilmii hojjenne kan kana argisiisaa jiru akka danda'amu yoo argisiifne sana booda dhaabbanni mootummaaf miti mootummaa nu cina dhaabannu jennee gatii amannu fedha jechuudha. Kanaaf waan dandeenyu humna keenya agarsiifneerra waan gaarii akka hojjetaniif qaamonni kun deeggarudha jechuudha. Galaanaa Taamminaan jedhama. Itti gaafatamaa waajjira turizimii magaalaa Naqamteeti. Fiilmiin Abbaa Malkaa guyyaa irraa gara lixa Oromiyaa magaalaa Naqamteetti kan agarsiifame. Dhugaa dubbachuuf fiilmiin Abbaa Malkaa indastiriiwwan aartii Oromoo hagammatti barraa'anii ol waan guddaa kan inni fidee dhufe. Dhugaa dubbachuuf akkaataa kanaan barreessuun akkaataa hojjechuu hin danda'ama jedhamee amma yaadamutti waan ajaa'ibaadha kan guyyaa irraa agarre. Barreessaan fiilmii kanaa magaalaa kana keessattidha kan inni dhalatee guddatee magaalaa kanatti kan inni barate waan ta'eef fiilmii Abbaa Malkaa magaalaa keenyatti akka eebbisuuf gaafa nu gaafate gammachuun kan simanne gansi magaalaa hundumtuu qooda kan fudhate guyyaa har'aa fiilmii Abbaa Malkaa gaafa eebbisnu tokko gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Lammaffaa lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee artistoowwan ol adeemoo gurguddootu magaalaa keenya keessatti gareewwan aartii garaa garaatti kan isaan qabanii gareewwan aartii kun muuxannoo akka horataniif hin barbaanna. Kana caalatti fiilmiiwwan babbareedoo sadarkaa Oromoo guddisuu danda'an amma akkuma agarre fiilmiin Abbaa Malkaa sadarkaa Afrikaa fi addunyaatti dorgomaa ta'aa jira jechuudha. Sadarkaa Afrikaa addunyaatti dorgomaa ta'aa jira. Kanaa ol akka inni dorgomaa kan ta'u dhaloota akka isaa baay'ee kan oomishuu barbaaduu fi muuxannoo akka ta'uuf dhaloota kanaaf kan affeeredha. Nus akka waajjira turizimiitti egaan turizimiin qabeenya hawaasaa qabdu beeksisuudha. Qabeenyawwan qabnu beeksisuudha. Nus Abbaan Malkaa gaafas dhufuun sadarkaa addunyaatti akka inni beeku barbaaduudha. So ijoon guddaan waajjirri keenya itti hundaa'es qabeenya hawaasni qabdu beeksisuudha jechuudha. Qabeenya aadaa, duudhaa hawaasa kanaa beeksisuudha. Kanneen keessaa fiilmiin Abbaa Malkaa hankeenya kan Oromooti. Maqaa Oromoodhaan kan hojjetamedha. Maqaa sabni Oromootti jaallatu Malkaa. Malkaa jechuun iddoo itti Oromoon itti bee ayyaaneffatudha. Malkaan iddoo kabajamaadha. Hora iddootti hawaasni Oromootti kabajamaan bahu waan ta'eef so Oromoon kan isaa kan akka jabeeffatu akka guddifatu fi beeksisuu moogee keenya waan ta'eef so guyyaa irraa waajjirri keenya
fiilmii kana gaafa waamee eebbisu kana qofaa miti fiilmiiwwan indastiriiwwan guddoo gama aartii Oromoo hojjetaman kana caalaa beeksisuu fi kana caalaa deeggaruuf kana caalaa magaalaa keenya keessatti akka isaan hojjetan akkuma agartu magaalaa Naqamtee magaalaa miidhagaa jirtudha. Kooriidarii iddoowwan hawwata turizimii baay'een xumuramaa jiru. Haroon Sorgaa xumuramaatti jira. Akkasumas immoo masaraan kumsaa morodaa almost haaromsa irratti eegalamee jiru waan ta'eef kanaaf duudhaa aadaa leeqaa Naqamtee baasuu kan danda'an fiilmiiwwan sadarkaa kanatti ba'uu danda'an baay'een akkas kiyaabaan immoo kan deeggarru kan tuusu ta'uu isaa immoo siibsuun barachuudha. Maqaan koo Yimmakaa Nagariin jedhama. Dhugumaan carraa akkasii argadhee as magaalaa Naqamteetti har'a fiilmii Abbaa Malkaa ilaaluu kootti. Dhugumaan baay'ee natti tole. Fiilmiin yeroo dhiyoo asitti afaan Oromootiin produce ta'aa jiru. Waan baay'ee abdii namatti toludha. Dhugumaan carraa kan argadhee har'a ilaaluu kootti baay'een gammadee baay'ee natti tole. Fiilmiin kun baay'ee fiilmii bareedaadha. Production isaa guutummaatti laayitingiin isaa saawundiin wanti jiru hundumti isaa guutummaatti waan baay'ee namatti toludha. Kanaaf fiilmii Abbaa Malkaa dhugumatti akka biyya naashinaaliitu hin ta'in world wide dorgomaa waan ta'uu danda'udha. Dhugumaan carraa kan argadhee kana ilaaluu kootti baay'een gammadee fiilmiin akkasiis immoo afaan keenyaan hojjetamee akka addunyaatti dorgomaa kan ta'e hojjetamee akkasitti arguu kootti dhugumaan baay'een gammadee baay'een imooshinaal ta'ee ilaalaa ture dhugaatti. Fiilmiin kun karaakteriin itti hojjetame kuni seenaa bara darbee keessatti kan inni mul'isu. Isuma ta'es immoo waan ammaa seenaa amma keessa jiru waan baay'ee isaa kan mul'isudha. Dhugumatti eenyummaa keenya even ji'oogiraafiin biyya keenya maal akka inni fakkaatu aadaan keenyas immoo akkam bareedaa akka inni ta'e waan hundumaa waan of keessatti qabatedha. Dhugumaan iskiriiptiin barraa'e kuni waan kana hundumaa waan mul'isudha. Kanaaf inni kun immoo waan as nu duwwaatti yookiin magaalaa Naqamtee yookiin akka biyyaatti waan afootu hin ta'in ce'ee deemee biyya biraatti aadaa keenya eenyummaa keenya kan mul'isu waan ta'eef maqaa keenya maqaa saba keenya waan dhiyeessu waan ta'eef waan akkasii qaba jedhee mayyaadha. Turizimii keessatti gahee guddaa qaba dhugaatti. Dargaggoo Eebbisaa Shallalaan jedhama. Asii warra har'aa fiilmii Abbaa Malkaa kanaas warra daawwatan keessaatii tokko ta'eetiin jira. Keessumatti magaalaa Naqamteen carraa argattee fiilmii Abbaa Malkaa kana daawwachuu isheetiif jiraattonni magaalaa kanaa daawwachuu isaaniitiif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Nuti abbaa carraadha. Innaa gara Abbaa Malkaatti yeroo deebi'u dhugaa dubbachuuf taanaan fiilmiin kun fiilmii Oromoo madaalu wanta nun waggoota dheeraaf hawwaa turre nuti biyyoota biraa irratti naannoo ollaa irratti biyyoota gurguddatan irratti fiilmii nuti osoo kan keenya akkana ta'e jennee hawwaatii turre har'a ijaan argine waan kan keenya waan Oromoo madaalu waan saba kana madaalu taatee seenaa duriillee dhagaa turre keessatti abboota keenya irraa dhagaa turre keessatti ilaalaati wantoota aadaa keessa jiranii uummata keessa durreellee ture fidee nutti agarsiiseetii jira. Keessumatti iyyuu fiilmii kana ani adda godha jedheeti kan yaadu qulqullinni sagalee isaatii filannaan bakka taatee bartee hawaasa keessa jirullee baasee nutti agarsiiseetii jira. Innaa fiilmiin kun ani warra har'a daawwatan keessaati baay'ee ajaa'ibsiifadhe kana jechuu hin danda'u. Innaa gammachuu guddaa sanatti dhaga'ama. Bakki nuti fiilmii sana keessatti ilaalle uummatumti naannoo keenyaallee namoonni hin argin carraa qaban ni jiru hedduun isaanii bakki akkanaa jira jenneeti baay'ee ajaa'ibsiifachaatii turre. Lammiileen biyya keessaa fi biyya alaallee akka dhaqanii bakka sana daawwataniif eessa jedhee namni baay'ee nama bakka kana gaafachaatii ture dhuguma bakki akkanaa jira jedheetu namni hedduun ajaa'ibsiifachaatii ture akkati kaaste harkisallee turizimiillee gara biyya keenyaatti harkisuudhaan namni akka biyya keenya daawwatu biyyi keenya maal akka fakkaatu nutti agarsiisa. Dabalataan dargaggoon Leencoo Fiqiruu magaalaa Naqamtee dhalataa magaalaa kanaadha. Jabaa uummata Oromooti. Leencootiin jabaadhu ittiin jenna ammallee leencoo baay'ee nu barsiisa leencoo baay'ee nu barbaachisa leencoo hedduutu nu barbaachisa jechuudha. Kuni gaamma dorgommii nu keessatti uumeeti jira maaliif namni kana booda hojii qulqullina hin qabne hojii uummata kana hin madaalle yoo fidee dhufe uummata Oromoo hin madaallu jabaadhaa namoonni kana keessa jirtan jenna leencoo hedduu nu barbaachisan jedha.